jalqaba fiizaan yoo itti dhufuu baatte yoo baafameehu hin kafalamu. Hin kafalamu fiizaan jalqaba yoo gartee itti dhufuu baannaan. Tikeenni yoo gubate garuu deebitee adabamtee adabbii akka lamatatti wani godhuuf ni adaba si adaba. Si galee ni adabamta ni qashee jechuudha. Guutuun kafaltu. Guutuun kafaltu. Amma ijoolleen xiyyaa gisee dhuftu san tikeenni gubatee akkasitti adabbii goonee deebifne karaa miqaayaallee ni beektaati illee jechuudha. Fiizaan dhufuu baannaan si hin kafalchiisu. Amma wanni sun yeroo sana adabamee ganda gaafa ka'ee dhufu. Meedikaala amnaam nagitee. Yeroo san xiyyaara jalata. Meedikaala jennaaniin meedikaalli hin jiru hunjeen. Sini galee meedikaalli hin jiru ammoo fiizaan akkaataan isaa akkana akkuma walii kan ittiin irratti suutaatii maa wal gaafadhaadhaan jeen. Dubbii tana keessaan fixuuf illee sila yaaluuf barbaannee ture. Diddee ol deebite as gubbarratti inshallah rabbi sina gargaaruuf fixa. Aadi jiddu nan godina aadaa ittuma fedheeti awwaniin yeroo san gaafatame beekaniin deebisee faanuma galatuma. Yeroo gaarii qaba. Ustaatti faana godha maqaa keessan kan hin kaasee ishiin hamma na gaafattee viizaa barreeffama waggaa tokko sanaa fidattu jette ani biyya keessatti silkiin irraa fudhatameera jechuun jecha ragaa ijoo kaayyadhe sheer godhe ijoollee irratti sana bilbilli koo badeenna ragaa ijoollee irra kaayyadhe sana fide ishiin waggaa tokko duraa fiddu ragaa naanini ennaa sanaa bara 2025 jalqaba anis isaanitti iyyuu himadheera jechuufan ragaa dhiyeeffadhe kanuma maqaa keessan dhahe malee dhiifama na godha. Amma akkas jettee qofa dhooyitee miire waan deebisanaan si kan hin deebifne opereetiin deessuma yaane zanni baduu malti iddoo tanatti si galee namni zabana warra waa'ee iddoo takka jira kai akkasii inshallah lulaa akkasii deebisi doktor. Viizaa dhuma harkaa fuudha isa cite sana tikkeetti ragaa fiddu kanuma harkaa fuudha. Abdii Geetaachoo ragaa turte mootummaa yaa carraa kennin. Ayin dubbadha ko. Dhaggeeffataan ture garuu dubbattu ka abbaan jira. Tokkoffaa irratti maal beektaa sagaleewwan kee guutuu wanta ani irratti erge guutuu isaa jalqabaa ni qabdi qabaachuun ishee dammoo kan ijoolleen isheedhaaf sheergu ani fi ishee waliin haasofne waan tokko namaaf sheer godhaa turte waan ta'eef jechuudha tokko lammaffaa irratti ani silkiin kee Oppo ture iPhone irratti dhiyoon dabarfadhe jechuudha. Waan kun ni dhufa jedhee wanti hin qabadhe tokko hin jiru tokko jedhe lammaffaa irratti dammoo ani isheedhaan waan kan akkana goona jedhee qarabbi na argu guyyaa tokko ishee mari'adhee hin beeku yaada kanarratti warroonni jaarsi isheetii fi gaafa ishee wadhaba walitti araarsuudhaaf kan akka Bilaal fa'aa ni jirani isheenis ni beekti guruuppii faana osoo walitti araarsuudhaa fi manguddoo irratti himataa jirru waa'ee viizaa kanaa kaaste jararratti yoo waa'ee viizaa kanaa kaastuu maal jettee ani sababa isaatiinan kaayiroo hafee jarris ni beekan jechuudha sababa isaatiinan kaayiroo hafee waan ta'eef birriin kun akkasitti badeeraatini akkatti biyya keessatti lulaa deebisa lulaa ababa darbii akkatti biyya keessatti na gargaaretti hin jiru jette dubbatte yoo akkas jettu moo angaree keessan jira waan ta'eef waa'ee birrii viizaa san barreeffama ishee isin agarsiisuu hin danda'a waa'ee viizaa ani kanan kaasee dubbadhe guruup irratti akka namichi na gargaaru fiidha malee waan biraati fi miti kanan ani dubbadhe sumayyaayii yoo na gargaadhe amma manaa gargaaru fi malee hammeenyaaf miti kanan dubbadhe barreeffama sana barreessitee kaate dhuftee gara keessattiinis kanan ani manguddoo irratti kaasee namichi na gargaaru fan erga na gargaaru dhiisee tureetiin hin jira sababa isaatiinidha kanan ani hafee kanaa fi rakkoo kiyya jarri sinaaf haa hubatu naan jette barreeffamni ishee ni jira sagalee bilbilaadhaanis afaan haasofteetiin hin jirte jechuudha lammata irratti dammoo akka ragaatitti ani bilbilli kan kolleejii jiramu haati viizaa kana dalagde tarii laayivii kanas arguu dandeetti tarii dammoo namni kaayiroo keessa jirtan qaamanis gaafachuu ni danda'an ani isheen beeku sababa biraati isheen saba keenya iyyuu miti Oromoo iyyuu miti jechuudha. Viizaa kana dalagde ani immoo kan na fide namuma micayyoo ta'e fide santu na fide nan maqaas dha'uu baadhu jechuudha kan na fide immoo yeroo san 1,180 sababiin inni gatii saniin na fide firadha waan ta'eef abbaa manaa kiyya faana sababa saniif gatii saniin na fide. Malee warroonni gaafa sana ana faana dhufan ijoolleen Abu Sabraddiin kan dhufanis ni jirani gatii isaan kaffalanii dhufan ni beeka waan ta'eef Abu Sabraddiin illee jechuudha. Intala takka kan inni biyyarraa fide jira gaafa sana ana faana. Rakkoon qabu kaayiree illee isuma fide facaatu international nama fide. Kan anaan na fide isadha. Inni na fiduu isaayyuu ani san beekuan. Mikinaatu tokkoffaa tikkeettiin achitti na ergame lammaffaa dammoo viizaan online ta'e bilbilaan naaf ergame waan ta'eef jechuudha. As ergam viizaa. Akka ofii irraa dhufte kana dhiiftee maaliif amaana bira Ani tokkoffaa irratti san beekuan tokko namicha jechuudha. Waliin beeknu ana. Naafiin haasaas waliin qabdu. Abbaa manaa kiyyaattu na fide jette. Osoo firri abbaa manaa keetii jiru hiriyaa ta'e maaliif dabarsee amaara kenne? Tokkoffaa irratti lamaaltu jira beektaa asli ani tokkoffaa mucaa kana waliin beeku tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani as ga'e namni wal beekumsa walirraan haasa'u jira miti akkana jedhee itti hime. Asuma erga dhufne wal baranne jechuudha. Itti beennaa rakkoo hin qabu naan jette namni sun ni jira. Amaaras miti mucayyoo waan akka guraagee wayitee jira fan amaaraa dubbattu malee. Ragaa isattis nan qaba ishee sanallee qaamaan fidachuu hin danda'a jechuudha. Isheen gaafa jalqaba miidiyaa kana dubbii kana miidiyaa irraan baatu anaaf isheen nagaa walitti qabna. Nagumaa waliin haasuuf. Garuu nagaa walii haasofnu malee dudduuba kiyya waan tokko jette Allah waa lamanii dhagaa irra ijoolleen naan jedha malee dhufeetiin jechuudha. Anatti immoo jechuun waa'uma gaarii wayii haasaa turte waasaappi ishee amma kana iskiriin fuutee nu agarsiisuu dandeetti waan nuti waliin haasofne jechuudha. Waan danda'uun biyyatti gargaaran ture. Ishee kana jechuudha. Gaafa biyya namaa fi nama biyya keessa jirtutti nafaan haasa'aatiin hin turte. Biyya namaa jirtittu yaanne anaraa viizaa gara biraa dalagsiisu faniyyuu akkuma gargaarsatti noorma maktaa wayiitti kenneef jechuudha. Kontiraata. Luluun deemsa deemsa jala dubbii jalqaba irraa deemtani. Eeshi. Kanaaf birrii akkamitti kennite ka jettu irratti
Tikeetiin dura viizaan ni hojjetama. Viizaan gaafa hojjetamu viizaan onlaayin ta'a. Yoo viizaan onlaayin hin taane dirree xiyyaara kaayiroo dhuftee irratti rukutachuu hin dandeettu. Viizaan jalqaba hin baane jechuudha. Viizaan jalqaba onlaayin ta'ee boordii irratti mul'ata waan sirra ergamu jira jechuudha. Tikeettuma afaan sirra ergama bicaa waraqatii gaafa sana ishuma biraayin goree namicha irraa jechuudha. Namichi dirree xiyyaaratti fidee dhufee kan koollee viizaallee kan intini sana bilbilaan baay'ee sana tikeetti illee bicaa waraqatii illee hunda isaayyuu ishumarraa bu'ee ishuma fuulduratti namicha irraa fuudha. Namicha dirree xiyyaaratti natti fide kan koo jechuudha. Tikeetiin sun hin jiraatu meema. Lakkiyyaas hin jiru qarsheetis hin jiru. Ana bira hin jiru. Garuu namni kan hojjetu ni jira sagalee namittiitis ni jira. Erga ishiin dubbii kana kaaste kana irraa waraabbadhe namitti irraa jechuudha. Miknaatum ana bira ragaan hin jiru gaafa ragaan hin jiru bartuu ishee maal naan jetti Sumayyaa ragaa tikeetii yookaan viizaa kiyyaa sanni qabdaayii namatti ni madhaafa namichi silaa namii dheeraa ana biraa badeeraa naan jette. Laa waasaappii kee kaan irra garii kana irratti sheerii naa godhiin jedheen. Ishumaan jechuudha. Anayyuu na barbaachisaa sheer naa godhiin jedheen isheedhaan. Cal jettee si bira hin jiru jettee ammallee qulqulleeffatte dubbii. Ani bilbilli kun haariyaadha. Tokkoffaa yeroo isa waasaappii Dubaayiidha. Bilbilas jijjiiree fakkeenya yoo namni isin jira banee agarsiise waan tokko hin jiru. Kan telegiraamarra waliin haasofne yoo telegiraamarraan badu satatu gootee haqxeen hin jirti. Telegiraamarraa. Waasaapirraa qulqulleeffattee kanuma baatee viidiyoo ishee waraabdee qofaan isheen argeen jechuudha. Bas kanaadha. Mucattii tan irraa fidachuu hin dandeettu tikeetii. Sagalee isheedhaan hin qaba. Maalas si godhuu danda'a naan jette. Isin banee agarsiisuu nan danda'a. Yenee xifaata illee meennaan Tikeetii. Nama gaaffiisuma sila si gaafadhe nama fakkeenyaa sumee tikeetiin kutamee dhiisee namni sun dura ituu birrii of biraa hin kennamin namni dhufu sun utuu hin kennamin ofiin kutee kee fida. Akka kisaaraan isii asirratti kisaaraan keetiif kisaaraan sumee asirratti maali yoo kassaruu ta'e jedhamu caasiisan akkasarti yoo yaada jijjiirte jetteeyyuu abbaa tikeetii sana hojjechiisetu yoo kassara malee ituma kassarame amma kanan kassare kana erga siin didde amma kanan kassaree kana naa kaffalaa jetti malee birrii kana hunda birrii ittiin dhuftu kana hunda situu didee jedhamee hambifamuu hin danda'ama akka yaada kootti. Ayyee kanarratti immoo maaltu jira beektaa? Amannaa itti kennite ta'e baaduu. Tokkoffaas baaduu biyya kana beeku. Mucattiin walitti dhiyaannaa itti kennee jettee namni walitti amanu birrii 200 miti sanee illee walumatti kenna rakkoo miti. Garuu amma sumeeni dubbii kana ka jalaasi baasuu fi tikeettii namichi Ilaali mee gaaffii tokko si gaafadha asirratti. Okay? Kaameraan dura haqatta. Ni mul'ata? Ayyee barreeffamni kun kan isheeti. Egalee kasuma yaate jechuudha. Sumee kun akka ragaaf akka inni na miidhe naaf baraniifa waa'ee gurbicha viizaa dubbadhe malee waa biraaf miti. Yoo na gargaare asumatti yeroo dhiyootti na haa gargaaruu jette. Ayyee erga viizaa kanan agarre akkamittiin dubbachuu dandeessi akkamittiin namichi anaan na hambisee jira jettee manguddootti himachuu dandeette gaafidha. Hin ergamne miti hin beeknu miti viizaa kana sababa isaatiin dhufne miti hin hafne miti akkamittiin akkana jechuu dandeetti uummata irratti tokko. Okay. So amma karaa barka nurraa dubbii kana gabaabsee isin dubbiin dhugaan abbaa dhugaan qabu yoo ammati waan kana keessa harka qabaanne ta'e namitti irraa tikeetti mata qoonu ofi birrii dhiisi. Ani namitti yoo feetanii isin warroota as keessa jiru waliin isin qunnamsiisa. Lammaffaa irratti ishee waan naan jette sagalee ishee isin dhageessisiisa. Yoo feetan immoo isin waliin isin qunnamsiisa warra as keessa jirtan. Sagalee mitani viizaa bicha arguun barbaada sumee obboleetti koo wanti irratti wal lolhu hin jiru viizaa fi tikeetti bichee fidi isa ragaa minaamina jettu sana atis silkii lama biraan qabu kennaa fi booniyyee galcha isa atis immoo sagalee isa wallaahi billaahi watallaahi sagalee viizaa waraqata waan hundumaa ragaa biraan qaba beekaan sitti erguu dhiise malee seettes ragaa nan qaba kanaafuu kennaafa ol galchan silkii lama biraan qabu kan biyya keessas biyya alaas taa'ee sitti haasaan turre biyyuma keessan jira ennaa sana jechuudha kanaafuu ani waan isirraa barbaadu dubbii qararrabanii waan biraa dubbachuu miti obboleetti kiyya qaalii. Ati tikeetti dhuma kutaa biiraa kutaa hojjana deessi haasaa keenya goolabnaan. Tubeen boodhiis. Amma warri hundi keessanuyyuu warri jala kana jirtanillee ustaatillee dubbii argitanii. Asli bakka kanatti akka ragaatti an sagalee namitti nan dhiyeeffadha. Tokko lammaffaa sa'aatii kana keessatti namitti argachuu dandeessan ani wal isin qunnamsiisuun hin danda'a. Guyyaa itti dhuuqabii tikeettii dhuufin. Yookiin immoo tikeettii hin qabaanne dhugaan ilmoo rabbiiti tarabbiitu caalaa walitti isin aarsan akkuma dhibba ramaja mettanii walitti dhabina. Tikeettii namitti yoo hin finne yoo isin wal jiru taate maktaba irraa murte nutti haa himtu anuyyuu hin baasa. Dhugaan dhugaadha jechuudha. Namni dhuguma kana jibba. Yoo tikeettiin hin jiraanne oo mucattii tana oo sheekicha jettantu dhahe oo namitti dhahe oo si dhahe dhugaan dhugaadha tikeettiin yoo hin jiraanne. Namaa isin gochuu hin danda'u isin hundaa isin jaaladha. Soo kanaaf tikeettiin yoo hin jiraanne sagalee hin barbaannu. Dhugaamatti asirri dhiifamallee namoota gurguddaatu jira. Amma akkuma wantichi konfiyuusii nama godhu isheen sunis dhugaa qabdi isheen kunis dhugaa qabdi akkasuma fakkeessan lamaan isaanii. So wanni isin lamaan gargar amma isinleen haarawaa isin nyaatamu maraatu baatii takkatti waan kana seenuun dogoggora. Namni biyya kana albee qara lamaati. Waan kana kan isinii qulqulleessuu danda'u nagaa kan isinii baasuu danda'u sumayyaallee sumayyaa lamaanuu garaan keessa qalutti fayyuu danda'u ragaa tikeettii sana akkuma taatanii barbaaddanii amma eeggadda bakki haaraa kenni akkasiin arabsa wanni tuquu didee fi
maal jedhee nama hunda arrabsee ganda hunda arrabsee ijoollee arsii hunda arrabsee wanni tuquu maali? Tikkeetii mure fiizaa ergeef yeroo sadii gad deebisan abdii isinii galee miti birrii 150 deebiseef waan harkatti ati waan fedha ofii nyaatu san kiyyaa bashii Darbeemmoo wanni gaafii nuti ta'e. godhee jechuun waan warri deemsi wanni akkana ta'e haalli Dubaay kun badeef gad deebi'e malee inni kara ofiitii waan danda'u godhe. Kanaafi sumeetiyyaa ati guyyaa itti isinii qabna mucattii irraan wannoo jette taa amartee son tikkeetii gaafadhu yookiin ofiisitiin irraa murte qofa gaafadhu maqaa isii guutuu qabanii baraa wajjii itti naqan yoo murame ol baa yoo muramin birrii tikkeetitii fiidaa namitti kaayiroo biyya namni hundi walqixa jira kunyaan qabne nuu irraa fuuna rakkoo miti. Wanni si bilaashatti maqaa si baduuf hin jiru. Sorry, kan meedikaalaa illee irraa gaafadhu. Ustaaza No medikaalli aadilaa tuqur ambasaadoon dhaabattee birrii 2,200 2,500 fudhatta sun isi. Fiidaan biyya kana gaafii dhageeffadhu. No amma biyya kana maaltu jedha dhageeffadhu ani sitti hima. Biyya kana namni waa fidu kabiraati kan itti dubbatan kabiraati nama fidachuu yoo jettee dallaalli yoo fedhe 3,000 3,500 2,200 siin jedha birrii Itoophiyaatti jirtee kennita. Waan ofillee keessaa fudhatee rabbi jecha sii dalagaa hin jiru waan wacii baatee si fida. Kuni beekamaadha. Isiin dhuftee baatii takka isiin ittiin warra waggaa 10 as keessa jiru awwaamma isin himtan kanuma ol kafallee finne nama gara doolaara 3,000 wayii kafallee finne mucattiiti jechuudha. Waggaa 11 as jira. Ofiisa san hin beeku warra waan kana dalaguun beeku qabiyyaan beeku kaatiin beeku jechuudha. Dalagaa ta'e on ta'in jechuudha. Kanaafi suni hooma ittiin dallaalaa barbaadu. Amma dubbiin maal ta'uu qaba sumeen guyyaa itti isin qabne yoo amma harkaa qabatte kunoo tikkeettiin kunooti jechuudha. Yoo amma harkaa hin qabaanne mucattiitti deebitee hayyee ani si amanuu hin dandeenye naan jette mucattiin birrii hin barbaadu tikkeettii fidi naan jette guyyaa san keessa ta'e ofiisa murteerra tikkeetti forordi naa godhii jedhin yookiin piriinti naa godhii jedhin ichaala machaal nagaree lam baraa fi guyyaa wajjin hin jira maqaan isii waan ta'eef hin bayaa kanumatti fakkaata yoo mootuu amma kan fiduu dandeette dubbadhu yoo amma fiduu hin dandeenye guyyaa itti isin qabne dubbii hin baay'ifnu gaafa argatuu dandeettutti abummaa maal jettan yaada kennadha abdii dubbanne maal jetta abdii ati qoya yoo dubbadhu na sirreessa nagaya abdeemna waan ta'e. Ayyee baga jiraattanii sa'aatii dheeraa teenye guyyaa sirra ollee amma sirra turre hiriyaadhaa ol dhabani wanni maallaqni isaan irratti ol dhaban kan dubbichi baay'ee xiqqaadha. Hiriyummaa isaa waliin qabantu dheeraadha. Iccitiin hin taane faatu dubbatame asitti dubbatamuu hin qabu kun kisaaraadha isaanii fi bolaawwan islaamaa gidduudhaa kun ba'uunsaa dogoggora guddaadha. Rakkoon qabu boru gara fuulduraatti sirrataa deema jedhee nama dubbii gabaabsuuf kanumaatti jettee taa dubbii keessa deemnee funaanuun barbaachisaa miti kana sana jechuu hin dandeenyu. Waa'ee garee waa'ee ustaaza saamee biyya alaa maal dubbatamu waa'ee maallaqaa tokkoof tokko kan itti dubbataa jirru. Waa'ee maallaqaa sana immoo akkuma atu jette yoo polettiin keenya Sumayyaa Tasfaayee tikeettii qabaattee afidduu baay'ee sila dubbataan ture tokkummaatti san namni nyaachuu ni danda'a namni dhowwachuu danda'a waa kassaruu dandeessi maallaqni jalaa baduu danda'a isa beekuu barbaanneedhaan ture meebi yoo maallaqni jalaa bade yookaan namichi sun yoo nyaateen yoo hin jiru jette namni sana wal qunnamnee yookiin immoo ragaa qabaattee nutti himte rakkoo jiru asitti hiiknee nagaa isin adda isin baafnee deemne yoo immoo ragaan hin jiraanne akkuma asliin jedhee beellamatti qabattee boru yookaan iftaaniin fide hojii nuun jette kana fudhannee deemna sa'aatii gubuun barbaachisu namni danuu nu eegaa jira kan masliin jechuu barbaade ragaa qofaa arganne itti himuu dandeenya waa'ee tikeetii sana bargeet anis waanuma abu sofraddiin dubbataa turan kaayiroo deemeen beeku waan ta'eef waan hin beeku jira anis garuu barbaachisaa miti bakka waa'ee dhuma tikeetii sana asuuf waan ta'eef.